baasanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti macaafa hojii ergamootaa Luqaastu barreesse beektonni qorattoonni teoloojii jechuudha. Haa ta'u eenyu isa barreessu eenyu hojii Hafuurri Qulqulluun karaa namootaa hojjete macaafa guutummaatti keessatti ibsamedha. Hojiin ergamootaa hojii bartootaan hojjetame kan Hafuurri Qulqulluun ittiin hojjete bara waldaan kiristaanaa dhaabatte ari'atama ture, aarsaa kaffaluu ture, kabaja ture, dinqii ture, macaafa of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Kanaaf hojii keessatti Hafuurri Qulqulluun mul'ate, macaafa Hafuurri Qulqulluun keessatti mul'atedha jechuudha. Macaafni hojii ergamootaa kun nagaadhaan hin xumuru. Akka macaafota kaanii nagaadhaan hin xumuru. Banaadha. Anaaf siniin itti fufa jechuudha hojichi. Kanaafi kutaa kana keessatti garuu seenaa Phaawulos jedhamu. Phaawulos kun eenyudha? Yeroo baay'ee Phaawulos jedhu waldaa keessatti waa'een Phaawulos otoo hin dubbatamin hin hafu jechuu dandeessu. Baay'een keessan Phaawulos hin beektu. Phaawulos jechuun nama xiqqaadha. Garuu nama baay'ee barate, nama seera eeguudhaan beekamu ture. Haa ta'u malee nama amantii kiristaanaa ari'achaa ture, nama fuula namaatti waan gaariidhaan hojjechuun hin beekamne ture keessumaa amantoota biratti. Garuu otoo inni amantoota ari'achuuf deemu hojiinuma ergamoota boqonnaa 9 odeettan ilaaltan seenaa Phaawulos akkamitti gooftaan karaa irratti akka itti mul'ate, akkamitti gooftaan akka isa amansiise, akkamitti mi'a hojii kooti akka isaan jedhe kutaa sana keessatti argachuu dandeessu. Nama kaleessa du'a namaatti walii galaa turedha Phaawulos. Haa ta'u malee Waaqayyo waa'ee Phaawulos kakuu gurguddaa waan gale qaba. Nama hidhaa ture, nama ajjeesaa ture kanaan Waaqayyo ganaan dhimma itti ba'a. Ganaan ittiin hojii hojjedha. Azaabota fuuldura, mootota fuuldura, warra na beekan fuuldura ganaa dhaabatee anaaf jedhee hidhama, anaaf jedhee waan baay'ee ta'a, anaaf jedhee hin du'a jedhee Waaqayyo waa'ee isaa waan gurguddaa dubbachaa ture. Haa ta'u malee erga Waaqayyotti mul'ate kaasee Phaawulos lallabni isaa, kadhannaan isaa humna argachaa deeme. Warri dur isa beekan tajaajila isaa gaafa argan baay'ee dinqisiifataa turanii jedha. Haa ta'u gaa chaaleenjii hedduu, qorumsa hedduu, ari'atama hedduu, namni kun aarsaa hedduu kaffaleera. Si hedduu dullaadhaan reebameera. Si hedduu mana hidhaatti geggeeffameera. Si hedduu du'e jedhanii mana keessallee gadi baasaniiru. Goota wangeelaaf aarsaa guddaa kaffaleedha Phaawulos. Haa ta'u malee akka nama yakkamaatti ilaalame wangeela lallabuun yakkamaa isa taasise bara san keessa. Bara inni jiraate keessa Iyesuus gooftaadha jechuun baay'ee cima. Sirriitti dhaggeeffadhaa, baay'ee cima. Bara akkasii keessa Yesuus du'eera, du'aa ka'eera, mirga abbaa jira, deebi'ee dhufaa jedheetu warra Yihuudootat, Giriikotat, saba hundumaat warra waaqa tolfamaa waaqessan, warra waaqa sirrii waaqessan isaan kanatti dhugaa ba'aa ture. Keessumaa ergamni isaa inni guddaan warra waaqa hin beekneef Waaqayyo ergamaa godhee isa erge. Kanaaf ergamaa mandara keessaa duwwaa miti. Ergamaa biyyaa gara biyyaatti godaanu, galaanarra kan deemu, lukaan kan deemu Phaawulos nama kanaa ture. Haa ta'u malee mootonni hedduun isaanii nama kana qabanii dararaa turan bara sana keessa. Akka nama yakkamaatti yakkamtoota wajjin walitti mana inni keessa jiraatu sana keessa yakkamaa jira waan ta'eef akka nama yakka godhetti ilaalamaa ture. Achi keessa taa'ee ergaa gurguddaa biyyaaf dhalootaarra jirruuf waldaa kiristaanaaf ergaa gurguddaa 13 barreesse. Namni kun nama cimaadha. Nama Hafuurri Qulqulluun irra buufate. Kanaaf ergaa dhalootaatu harkasaa ture. Haa ta'u malee boqonnaa hojii ergamootaa boqonnaa 28 boqonnaa dhumaa kanarratti du'a oollee jedha. Luqaas yeroo dubbatu du'a oolanii jedha. Maaliif? Galaanarra deemaa turan yakkamtoota wajjin. Galaana sanarra yeroo deeman Phaawulos fa'aa raafama guddaatitti dhufe. Amma guyyaa 14 utuu nyaata nyaatin illee turan. Amma iyyuu Phaawulos dura hojii guddaa jira. Ganaa wangeela lallaba. Ganaa dhukkubsataa harkatti fayya. Waaqayyollee yeroo bidiruu kana keessa jiru sabni isa wajjin jiru, yakkamaan isa wajjin jirullee sababii inni achi keessa jiruuf akka hin duune Waaqayyo Phaawulositti ergamaa isaa ergee halkan otoo rafuu itti dubbate. Kanaaf namoota achirra jiran ka'ee jajjabeesse. Nu hin duunu, markabni irra jiru garuu caccabuu isaan oolu, garuu nu keessaa namni tokkollee hin badu jedhe. Raajiitti dubbate. Akkuma namni Waaqayyoo dubbate sana ta'e. Hari'atama gurguddaa keessa darbe. Haa ta'u malee
du'a oolee darbee iddoo kana ga'eera. Nuyis du'a erga oolleedha biyya Malaaxiyaa jedhamu naannoo sana ga'aniga. Gaafachi gaan waqtiinsa waqtii akka keenyaa gal waqtii gannaadha. Baay'ee qorra baay'ee fooniif hin mijatu. Kanarraa kan ka'e qorri waan jiruuf hanxatii ammaaraniitu walitti qabanii bobeeffatu. Namoonni biyya sanaa jaalala guddaa nutti agarsiisanii jedha. Kutaa kana keessatti ergaan sinitti himuu barbaade biran ga'a. Sagalee raajiin qabadhee dhufe namni fudhachuudhaaf qophaa'e duwwaan harka isaa olaa kaasu. Akkas jedhi dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Kutaa kana yeroo baay'ee lallabeera. Yeroo baay'ee dhageessaniittu. Ergaa haarasii qabadhee dhufe harka kee ol kaasigaa ergaan dubbachaa jira. Akkasiin jedha Waaqayyo. Barana waan hundarraa haftee namaa taatee jedhe Waaqayyo. Mee irraa hafeen namaa ta'a jedha. Irraa hafeen biyyaa ta'a jedha. Eeyyee irraa hafteen namaa taata. Waan jedhu irratti lallaba. Waan jedhu irratti raajii dubbata galgala kana. Namni amanu namni qophaa'e yoo jiraatu hirkadhuuti barri kana boodaa jedhame. Ofirraa hafee jedha. Irraa hafee jedha. Yeroon itti namaa ta'uudha jedhame. Siifaa godhu Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf egaa namni kun Phaawulos nama chaalenjii hedduu argedha. Garuu nama gidiraa guddaa fi rakkoo gurguddaan irra ga'edha. Irraa hafee ka'eetu wangeela lallaba. Du'ee yeroo jedhaniin achii ka'ee deemee hangama wangeela lallabu dhaga'u. Namicha kana balleessuudhaaf wanti hin goone hin jiru. Reebichi hin reebamne hin jiru. Jechi irratti hin baane hin jiru. Wanti isaan goone hin jiru. Dhuguma isinitti hima. Namoonni ergaa gaarii isin harka jiru. Jecha gaarii isiniin hin jedhan. Jecha gaarii naan jedhuun eeginaa. Phaawulos irra darbannaa baay'ee ture. Tuffii baay'ee ture. Ari'atama baay'ee ture. Garuu Waaqayyo isarraa hambisheetu nama biyya fayyisu isa godhe Waaqayyo. Narraaja raajidhas waan ta'eef waldaan raajidhattee namuudde Waaqayyoon namuudde harka kolkaas irratti dubbadha. Dhuguma nama kana wajjin Waaqayyo jiratta nama na warri jetta yoo jiraat akka jedha Waaqayyo barri kana booda rakkina raaftee hiyyuma raaftee jecha namaa raaftee salphina raaftee dhibee raaftee yeroo itti qoricha taatee nama tajaajiltu ga'eera. Amee warri jette shii ta'eera la. Hin dandamame. Hidhaniiru waggaa meeqa. Achi keessa taa'eetu anatti hidhame malee wangeelli ni dhabne jabaadhaa jedha. Gaafa warra Filiiphiyuusitti wangeela lallabu mana hidhaa keessa taa'eetu yaa warra Filiiphiyuus Waaqayyotti gammadaa jedhe gooftaatti gammadaa jedhe mana hidhaa keessa taa'eetiin maaliif wangeela gammachuu tarkasaa jira. Anatti hidhame malee wangeelli ni dhabne. Ergaan sii qabarrayyuu wangeelli si gammachiisa. Wangeelli mana kee nagaa laata. Wangeelli warra wallabee walitti araarsa. Wangeelli waan jigee hin kaasee ijaara. Akkasiin jedhe ergaan fudhadhee dhufe si biraan ga'a. Ofii duwwaa jiraatteen duutu namaaf asi godha baralee Yesuus. Warri hankooti yettu duwwaaname. Mee ofir irraa hafeen namaa ta'a jedhame. Warruma akkasii Waaqayyo as keessaa nuu dhiiba baran. Ilaa. Kutaa kana keessatti Phaawulos maalirraa fi ottan du'arraa fi namni as keessa jiru namni akkamiin du'a irratti hin geggeeffamne tokko illee hin jiru. Kanarra geesseef kan si olii awwaaltee galte kan si gadi daa'ima baay'ee awwaalte waan namarraa adda taatee miti araara sirra jira. Du'arraa amma irratti si hambisee biyya jalduu keessa akka jiraattu kan si godheef hojii wayii kanaafi dhugaa Waaqayyooti. Namni baay'een dhibee namni ittiin du'e baatee waldaa keessa jira. Sirriidhaaf kan namni baay'een ittiin maraate baatee rakkina Waaqa isaa galateeffataa jira. Akkeene Waaqayyo irraafta ganaa namaa taata. Irraafta ollaa keef taata. Irraafta warra si arrabsaniif taata. Warri ameenyatu sii ta'eera. Bishaan hin nyaatamu oole. Bishaan hin nyaatamu galaana hin nyaatamu oole. Deemee dhufee bakka dirreetti beetti seexanni gaa biraa naftu nama Waaqa biraa dawaa nafu ijoollee gaafati waan biraa beettu gamatti seega gamanatti seega manattoo dhiiftee bira moo'ee darbeettu karaatti seega barana keedhi Waaqayyo warra hiriiranii dhaabatanii duubatti si hambisuuf yeroo hundumaa waa'ee keef ciisanii bulle sana bira si dabarseen hojii koo si jalqabsiisa.
ila eenyu bakka na raachisaa jiru hin beeku. Mee iruman darbee deemaa didhafi. Siifaa godhu Yesuus. Asisoo waa kaan bira dabarta. Achisoo waa kaan bira dabarta. Waaqayyo irraaftee akka namaa taatu barbaade. የሚገርም waaqayyo qotiyoodhaaf hin dhimmine. Waaqayyo oolaaf hin dhimmine. Waaqayyo makiinaaf hin duune. Waaqayyo suufii luttuwwisuudhaaf itti kan dhufe. Irraafnee jireenya bara baraa akka dhaalluuf. Kanaaf gooftaan keenya waaqarraa kan dhufeef namaafi. Namaaf dhiige, namaaf du'e, cabuu namaatti hin gammadu, baduu namaatti hin gammadu, namni si'ool akka galu hin barbaadu. Kanaaf macaafni keenya waaqayyo namni hunduu akka fayyu barbaadan, dhugaa beekuu bira akka ga'u barbaadan. Kanaaf abbaan nuu dhimmu, abbaan nuuf hojjetu, abbaan nuu yaadu tokko harrayyuu jira nufaan. Si caala waa'ee kee kan yaadu. Ameen hin jettu si yaada Yesuus. Waaqayyotu manaa baase nama kana. Si wajjinan ta'a, sin geggeessa. Haleluya. Bakka lakkiin duutaallee dhiisi gaafa jedhanii lakki si eeguun si salphisu achitti jedhan lakki ijoollee ani waaqayyoon na waame hidhamuu diwwaa miti du'uudhaafuu qophaa'aadha jedhu. Nama du'uudhaaf of qopheessee wangeela lallabuudhaaf manaame. Nama shiroon karaan naamne, nama jechi karaan naamne, nama argachuu dhabuun karaan naamne, nama akka Phaawulos argatee ol kaasime waaqayyo barana nama darbee deemu si godhaame. Ameen jettaa sin eebbisa. Harkaa dhabuun karaa sin naabu. Jechaan hiddamuun karaa sin naabu. Iyyoomuun daaruun karaa sin naabu. Warri darbeen deema jettu ameen ameen. Bira si dabarsa jedhe Yesuus. Kanaaf waan hundattuu beekaa jedhe namni kun. Argachuutti beeka, dhabuutti beeka. Haleluuyaa. Kanaaf rakkatee ergeera. Hagabuu taa'ee ergeera. Namni isa gaafatu dhabameera. Nam beela jechuu dandeessa dhaggeeffadhu. Ilaa namni kun firaan doorsifamaa ture. Alagaan hin doorsifama. Duuriyyee safaraan hin doorsifama. Eessa geessa amma sinaafessina. Amma duuta otoo jedhaniini darbee deemee wangeela lallabaa ture. Barana dhaloota 666 hin qabne. Dhaloota birriin karaatti hin dhaafne. Dhaloota ejji karaa hin dhaabne. Waaqayyo dhaloota akka Phaawulos dibee nuuf haa kaasu. Meeyyamee. Mee irraafeen biyyaa ta'a jedhi namana. Waaqayyo warra akka jedhanii raajaliin haa taasish. Dhaloonnas keessan biyyaaf haa ta'an. Addunyaaf haa ta'an. Mandaraaf haa ta'an. Ollaadhaaf haa ta'an. Facaasan jira fudhadhu siif haa ta'u. Biyyaa taata barana jedha Yesuus. Ilaa ofumaa nyaattee dhugdeen duutu. Ofumaa sooromteen darbitu. Ofumaa keewwatteen darbitu. Ofumaa bitatteetti galteen darbitu. Namoota ganaa nama buddeen laattalan. Ganaa nama daara baafta. Ganaa waldaa ijaarta. Ganaa wangeela lallabda. Ganaa dhugaa baata. Karaa kee warra ibsaan qabneef ibsaan gala. Karaa kee warra daandiin qabneef daandiin gala. Barattee biyyaa bakka taatu godha. Nagaddee biyyaa bakka taatu godha. Du'a si eegurraa si hambisa Yesuus. Merka tekkas godhi kakuu du'aa hin qabu jedhame. Jari kakuu baduu hin qabu jedhame. Haleluuyaa. Inni kalee du'a tasaa si oolchamma si wajjin jira gaa. Kanaaf egaa du'arraa feetu nuyi du'a erga oolle. Barana maalirraa na footte du'arraa hafta. Garana du'a jira, garasii du'a jira, dakaa du'a jira. Ergaan raajaa jira fudhadhu lamnama. Ilaale Waaqayyo bara dhiigi namaa irratti ol ka'ee micoo ajjeesaaru. Sukkaarata ajjeese, dhiibbaa dhiigata ajjeese, baraarii dhufee dha'ee ajjeese. Yeroo jedhanitti irraa si hambisee si jiraachisa. Du'a hin jenne lakkiin duune. Maraate hin jenne lakkiin maraanne. Hamma lafa dhaa otoo siin jedhanii darbitee deemta. የሚገርማችሁ ለነገፈና ሲት ጳውሎስ ኦቶ ዱር ኦሌ ጅሩ ዱፌጋ ዱፌናኒ ኢኖ ረክለ ሳብጀቻ ኢብደ ቀቃመታ ፎም ደደባባ ተዋንቴፍ በቃ ነፍሲ ዳዊት ቆሬራ ይኖለታ አንጠቲ ወልቲ ቀበጋ ብየ ሰለከሰት ብየ መላጢያ ጀረሙ ሰንከሰት ዋቀተይነ መረቲ ሞየ ጅራ ፉሪ ወይ መታ ዶፈቴ ቦፋ ገኘረ ሙጅራ ቦፍቲ ኩን ቦፋ ባየ ሱሚ ቀቡ bofa baay'ee hadhaa qabudha. Bofti nama ittinaan arrayyuu hin dhaabatan dafaniiddu. Summii hadhaa qaba. Waaqa ta'ee biyyi sun gabbaree bula. Biyya keenyattu nama meeqa jawweetti qale malkaatti. Ammayyuu
jira bakka baay'ee caala beektu ootti qalamuu baate dhala namaa qalamoo jibe kanaaf jedhanii abbootiin keenya nama meeqa jawwee qallabaa bee lagatti dhiiga naqee mukatti dhiiga naqee akka kanatti kichuu baay'ee kute dhokatee hanxaxii keessa taa'ee maaltu hafuura bofaa egaa namoota baay'ee deemfixeetu bofti kun nama waaqaa bira dhufe otoo inni hanxaxii kana wanti achi keessa dhoffatee ta'a laalaa bofti kun achi keessa ibiddatti gannaquudhaaf otoo jedhu innoo bofa sajjeessuudhaaf karooran qabu ture bofti so'aa ibiddaa utuu baqatu harka Phaawulos ciniinameera bakka Phaawulos akka aadaa warra biyya sanaatti namni bofti kun ciniine inoof kan daqiiqaarran guutu akkasuma iffatee iyyee gadoodee olii gaffiigee du'a haa ta'u malee warri biyya si arganiiru ciniinamuu Phaawulos keessa immoo xiksii jira tiksi akkas jedhu qabateera bofti yoo waan nama ajjeesus hin iddeen duutanii an jedhu qaba Phaawulos keessa dhiiga isaa keessa xiksii kana jira sanarraa kan ka'e bofti akka wanti siisirra buutettu hin laalle dhageessanii bofaam otoo si waa sitti bu'ee waa si ciniine maal taata laata Phaawulos garuu bofatu iddee bofa nama ajjeesu gaafa itti rarra'u hunduu argeera gaafa waa sitti rarra'u ofirra argee ollaan argee gaafa waan abduu ollaan argee sichi naman taatu amma du'a amma badde otoo siin jedhanii ergaan sii qaba amma waa'ee Phaawulos nan dhimne isaa dinqiin ta'ee darbeera barana otoo badiif si eeganii jiraachuu kee argu kufaatii kee otoo eeganii dhaabachuu kee argu mee akkas jedha otoo du'a koo eeganii jedhame jireenya naar godhiiraati siif haa ta'u ameen 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 Phaawulos kana homaattu hin lakkoofne gaditti urgufe gurba ilaala ittuma urgufe otoo biyyi ilaalu gana bofichas maaloo baay'oo salphadde ijoollee maaloo narraa buusa hin jenne Phaawulos hin jenne maaloo na dhaqqabaa hin jenne ani immoo anna ajaa'ibu namu iddoo sana dhaabattu na dhibe dhugaa namni iddoo sana dhaabattee laalti maaluuleedha noo fudhattee daftee mataa dhufte yeroo rakkattu baay'eetu dhaabatee si laala hammaati duututti hammaati maraattutti hammaati wayyaa gattutti nama baay'ee dhaabatee firrii balagaan harkaa afaan irra kaa'ee si laala akkeedhu Waaqayyo ija diinota kee durattan ulfina sitti godha warra du'aaf si eegan fuulduraan ulfinaan si dhaabu ergaa wangeelaatii fudhadhu sii ta'eera meenaa ta'eera jedhiya maali yoo qurqushuu wayii fudhatanii bofa'u maaloo irraadhaan amma duutti eegu ayi nama mee nama si jinaatti garagalaati ayi namaa jedhaani namitti itti rarraa hunduurraa baqate bakka as deebi'anii maal jedhan antee namittiin kun du'a oolu shiyyuu nama gumaa ta'uun ooltu harka ishirra dhiiga gaafa rakkattu aadaa ammallee sitti ba'a warri si beeku warri si hin beekne maqaan taanee si waama gaafa waa sitti rarra'ee si argume yammi garmaachuu as deebite gurra walitti qabde antee nama gumaa ta'uun ooltu kanaaf Waaqayyo asitti ishii qabe waaqni keenya asitti ishii qabe waan jedhan jechuu isaanii namni hamma walitti tasaasan maaloo dha'anii irraa buusan ilaalaa nama ay cubbuu goote yoo dhukkubsatte cubbuu yoo xinnoo qufaan sirraa baduu dide akka darajee cubbuu godhe gidiraa isaati dhugumaam nama si jinaatti garagali namni waa'ee kee waan jedhu nabu jedhaani ati garuu darbee deemta dhaani warri itti raajja sun darbanii haa deeman daagaavalaa diyaapooraa diyaalaabo Yesus gooftaan namoota dhugaa Waaqayyooti namoota masanaakilii sinii kaawwame masanaakilii beektu akka hin darbine dalga gaggalee furaan namoonni galas hin ba'an masanaakilii kanarras hin ejjetan masanaakilii kanas dhaanii cabsan masanaakiliin kaawwame otoo jiranii humni wayii dhufee fi masanaakilii kanarra utaan daangaa kaawwamerra namoota darbanii deemantu jira dhewaan diinnis ijoollee koo waggaadhaan ji'aan karoorsee fi yoo kana darbiteeyyuu kana hin darbitodhe namoota baay'ee dura waan kaawwamee jiru jira idumanitti si dabarsa jedha Waaqayyo jala sin baatu irraana si baasa mee warri na ilaalata jettu ameen mee akkas jedhime utuu gufuun jiruun darbee deema jedha gurbaa gufachiisuudhaaf itti rarraati
Lisaana dubbate natti fakkaate gosh itti fufuusime achumatti ishi ayee as deebi'ee nama lakkoota abidda qaqqaammadhaa waan jedheera oduu dhiisaati warri duri amma du'eedha የሚገርም dubbiseera amma du'a gadi waan ta'e raasiki amma du'a amma du'a daqiiqaan 20 dheera 30 dheera ay qoy sa'aatii tokko irratti du'a omaandu anteedhe kuni nama natti fakkaatu waaqa ta'uyyuu nool babbanne gudii taane maa ambofti na jenne moya salutti dhufe barana waan biyya ajjeese si dadhabane Yesuus ila waan biyya koltoofachiise waan biyya maraache si dadhabane Yesuus yaada qayyaranedha yaada geeddaran amma du'arraa kuni waaqa ta'uu loolan harka kee ol kaase waan namni baay'een ittiin hiddameen hin hiddamtuu jedhe waaqa ittiin hin duutone waaqash ittiin hin salphattone waaqash hin biran si dabarsane Yesuus mee namaaf hantaa jedhame inni otoo du'ellee jireenya bara baraa dhaala ganaa hojiitti eeggata ganaa Bibiliyoos namichi jedhamu dhukkuba dhagna gubaa qaba ganaa warri mandara sanaa dhuftee fayyiti maal du'a gurbaa afura fayyisuutu irra jira dibata fayyisuutu irra jira hojii ergamoota 19 ilaalta waa'ee Phaawulos dinqiin ittiin ta'u dafqasaatu maarrabii isaatu seexana baaseen innammaa kuni akkamitti qonqaa'ii qabaa jedhu namni waldaa otoo dhufu harka kee ol baas siiqadhu jecha kee duwwaa miti gaaddidduun kee seexana haa baasu dafqisii ati dafqitu gatiin dhabin jajjiti keessaa ba'u gatiin dhabin jawwee kan waraanu haa ta'u namitti nama qallaaliseen dafqishii widdiidha maarrabii widdiidha gaaddidduu widdiidha harka kaa'uun namaa widdiidha widdiidha namitti jarri garuun beekan antee maalinni kun eessaa nutti dhufe bakka waaqa ta'uu loolone maa bofti iddee ammoonatu hundu hin jira Yesuus waan jira fakkaata ka maqaa gooftaati kuni seexana qaba baay'ini nama baay'ee otoo bofti kun ajjeesu argine baay'ini ila raajii wayinnaa dhufe sirratti dubbadha namni duukartu amma waa'ee kee waa'uma kee walii wallaalanitti amma waa'ee kee ittiin machaanitti gaaffii diinota du'a kee galitti gaaffii naa baay'atu akkamitti darbite siinaa jedhan akkamitti tole haa jedhan waa'ee kee amma mataan dhukkubuttaa yaadan garuu irraaftee ganaa isaaniyyuu taata irraafteef biyyaa taata mee irraafeen biyyaa taa jedhi namana hin amanta miti siiftaa kun baran arra tofii keeti waan nyaadhu waan dhugu waan uffadhuun qabatte miti boru ganaa namoota baay'eedhaaf balbala banta hin amantu maalan godhe boru ganaa namoota baay'eedhaaf abbaa taata nama baay'eedhaaf haadha taata baradheen milkaa'uu dadhabe nagadeen milkaa'uu dadhabe xaareera amma humna koo yaaleera amma humna koo raajii baay'een naa raajame waldaan hin naqin hin jiru jechuu dandeessa har'a waan akkana siin jedha inni sitti rarra'u si biraa hin hafa ganaan namaaf si godhe waaqash haleluuyaa isa ittiin hiddamteen hin duutu isa ittiin qabamteen hin baaddu galateeffadhu waaqayyoo dhamme gaafa raafte kan du'a kee eegutu jireenya kee arga hin qaanamu biyyi duree jaba baasee dhiibee amma du'eedhan buugaa mana keessa ba'e amma du'a aadaa gaafa waa ta'uu barbaaddu hunduu inni si nagarre arguudha yaantee ishii qabishiin hidhamte suni bakka gaafa waaqayyo namitti du'arraa hambisu hunduu qolatti dacha eega hin amantaa amma jirtu keessatti si qaba jedhee Yesuus hin beeku waaqayyo akkas naan jedha namoota 144 waan sabe akkalmatti ilatti fidaa jira sinin qaanessu barana jedhe waaqesh na ilaallata achi keessan jira warra toomeen jedhila maaliif akka naa fideen beeku ilaa nama 144 balbala du'aan irra dabarsi hin qaanoftone waaqesh hiriyaa kee takkaati qaanoftuuf si eegaa jira laata ollaa keessa eegaa jira laata diina keessa eegaa jira laata sin qaanessu jedhe Yesuus
hinkaan of tana Yesus nan isaan qaaneessere Yesus ko warra siin mormasan warra du'a kee eegansan nan isaan qaaneessa gaafa raaftemma simitan qaana'u jara qaana anteen maraata seeneen darbeefi anteen dhufee waan nu gaafata seeneen warra waa farqaa dhabne waa gudunfatteetti waa gudunfate mee dhaqnee waa harkaa fudhanna hamma jedhanitti Waaqayyo namaaf si godha barana maal du'a warra du'ee ganaa kaasa maal gubata warra gubateeyyuu ganaa fayyisa gaafa raafte namaatiin eegnetu si simata nu simatanidha namittiin du'arraa ooltetti maaloo jedhan gaafa guyyaa sadiif nu siman jedha nu keessummeessan akka firaattedha dhangaani namne gaa dhadhaani namne dinnichi namne suma biyya keenya sinitti maasinii dhufadhe waan nama keessummaatti hin galchan hundumaa qopheessaniif namarraa fi kana nyaaddanan haaleluu abbaan lafaa baala silxaanin tokko mandara sana jira Phiiliyoos jedhama isan nu simatee dhaloota nama simatu sinaa godhe Waaqayyo waa tokko dasitti suuta sinitti hima Waaqayyo kan sin fayyisu gaafa namoota Waaqayyo simattan mucaa wallaallee tokko as baate waa'ee Waaqayyo nutti lallabdi taanan ergaa Waaqayyo karaa ishii nuu fide in simanna taanan karaa sana hin fayyina rakkoon biyyi keenya qabnu maali wattan wal simannu raajii Waaqayyo nuu kaase in simannu faarfataa waan nu gidduudhaa kaase simannu kan ormaa biyya biraatti lalla isa bitamee dhufu nu wayya akka taphataa kubbaa miilaa 20,000 30,000 bitattee waldaa fidaarti amma waldaan kiristaana tajaajila birri buukiirra naa galchitan malee dhufee sin tajaajiludha sagale bichaa jaalan sagaleen Waaqayyo yeroo dubbatu amma isa simataniif aboo kenneen waaqnumti kun warra sagalee harkaa fudhatan warra simatan kabaja fayyoo barbaaddan gaafa namoonni isinii kadhatan kennaa isaanirra jiru simadha sirriidha waan karaa nama kanaa na fayyisa karaa obboleettii koo na fayyisa jettanii kennaa harka jiru yoo simattanidha kan gargaaramtan yoo sana ta'uu baate maal kadhatti amma maal lallabaa maal faarfataa oo jettan otoo nama taajjabdanii barri isin irratti dhuma nama kana hin simatanii biyyi sun Phaawulos hin simatan maaloo nama waaqa kootu qorra keessaa manatti ol galfatan gurba mandaratti galchan nama dibataa waan ta'eef nama dibataaf iddoo kennitee salphattu ol galfatan afurri Kiristoos irra jira nama duuti dadhabe nama mana hidhaan dadhabe nama reebichi dadhabe nama akkanaan mana isaanii gale fixeera ol seennaani namitti dhaqni hin guba bakka qaamaa sattummaa gaafa harkarra kaanii namitti dhaqna gubaadhaan rakkatti itti ga'eera bakka nabicha maqaa gooftaa Yesuusiif fayyade gaafa harkarra kaa'ee kadhatu dhaqna gubaan namicharraa ka'e jedha amma gaa namaa ta'uu jalqabuun du'arraa hafee bishaan nyaatamurraa hin hafee mana hidhaarraa hin hafee reebicharraa hin hafee dhufee bofarraa hafee ol gale gaa namaa kadhatee namni harkatti fayye ijoollee gamaaf gamanni walitti dawwale gaa koottaa jedhe koottaa namni si fayyus argameera Phaawulos isaa fayyise jedha dandeettii isaatiin otoo hin taane maqicha waameet isaa fayyise kennaa fayyisuutu isarra jira hin amanta miti nama ofii nyaatee du'uu barbaaduuf hin kadhu har'a nama ofur narraa fi akkan namaa laadhuun barbaada warree dhufichaan hin barbaadan mindaan narraa fi amma nan ga'u hin jettu kana booda nagaya ante biddeen dhugaadhaaf biddeen dun lama gadi isin qabne tokkuma nyaatta tokko biyyaa laatta harka golqaa siifan kadha hin amanta miti barana waan uffattu walii wallaalta biyyatu uffata kee uffata ila amma dhugaa sitti firfaarii si jalaa ka'u miti kan namaa laattu Waaqayyo jireenya irraa baasii kenna warra beelaan beela baafta gittim jedhi ameen jedhi shiitaa mee namaaf hantaa jedhame gaafa nu wal jaalannu gaafa nu nama walii kadhannu gaafa nu harka wal qabnu Waaqayyoon gammadu ishoo nina bakka hamma inni namma ilkaan sitti kolfaa boolla qotu duube mee nama si cinaatti garagalii atakkamee tokko baddaasaa fayyaa fakkaata keessi isaa milaachii baata gooftaan gaafa nu walii kadhannu hin gammada
Ina mantumiti. Ergaa guyyaa irraa qaban. Bara 2017 ba'uudhaaf ji'a takkittiin nu hafa. Ji'a kana gidduutti hin kadhatta. Ameen hin jettu. Ji'a kana gidduutti hin karoorsita. Bara dhufu situ dhaabatee nama gargaara. Arra ameen hin jenne taalan warra dhaabatee nama gargaaruu dhaadhattee gargaarta fudhatta. Gargaaramuu moo gargaaruu wayya? In gargaarta. Si'a eebbisu. Ilaa siiban kadha. Dibata biyyi hin qabne sii laate. Namni namaan hin gonne sii kenne. Waaqayyo akka dhaloota lafaa kaaftu si haa godhu. Dibata seexana waraanu sii baalaatu. Ayyaana hiyyeessa lafaa kaatu sii baalaatu. Akkas naan jedha Waaqayyo daangaa namoota koo nan bal'isa naan jedha. Namoota namaa taantu jira jedha Yesuus. Harka isaanitti kanan dhimma ba'u. Jecha isaanitti kanan dhimma ba'u. Uffayyee fudhachaa jirtan. Qabeenyaan isaanii kenneen kanan dhimmatti ba'u. As keessaa nama baay'een qabanaan jedha furraan. Irraaftee namaa taata. Raajaan jira irraaftee biyyaa taata. Irraaftee waldaa kiristaanaa beebba taata. Lafaatti hidhattee nagaatu bu'a. Manaati keessattu nagaatu ta'a. Waaqayyo namoonni gaafa nama kana argan harka golqaasini. Waaw. Dhugaa akka tannu badula baay'ina. Gaa'uma si argan nagaan nama jalaa badee haa deebi'u. Raadaa gaabaa doolaa boorraa hadiyaa. Sababa jeequmsaan taatu sababa nagaa taata. Warratti nagaa gaafattu qaamni si bira dhufu qabu maqaa Yesuusiin nagaadhaan haa eebbifamu. Namaa ta'i. Biyyaaf ta'i. Waldaa kiristaanaaf ta'i. Bara kana nama baay'eetu of hin toote. Ooma jaalata namni baay'ee. Namaan ga'u hin barbaadu. Taa'ina namaan hin ga'u. Kadhannaa namaan hin ga'u. Faarfannaa namaan hin ga'u. Nama meeqa gamoo ijaaree ofii mana kimbilii takkitti keessa bula. Gamoon isaa banaadha. Maqaa yoo dhaqee hiyyeessi barannaa sana jalallee buluu ka'e hin baddu asii jedhee qurqurshiin ari'a nama meeqa. Dur garuu immoo akkas jedhee kadhachuun oolu yaa Waaqayyoo manu manatti dhaarte mana kiraa namarraa hin fudhu. Gaafa hiyyeessi dhufe moo hin baddu asii. Dhageesse hin beekaa waan inni miqqanyaa. Akkas adda ta'an inni atama afaaniin akkas jechuu dandeesse. Amma meeqa amma gaaffii tokkos hin gaafadha. In kadhanna amma kadhata guddaa wayii kadhanna. Amma dhuguma otoo waan inni eebbisee manuma kiraa otoo naa kenne irraan fudhu nama jedhu. Amma charchii jirtu namni hundi harka lama baaftu. Rakkoon qabu. Yaa Waaqayyo otoo numa makiinaa naa kennitee mee ani taarifaa nana fudhadhu. Utuma makiinaa naa kennitee mee guyyaa sanbataani makiinaa koonuuf. Yaa makiinaa argate. Yaa Waaqayyo utuma abbaanuma manaa gaarii isaa bareedaa isaa naa kennitee waldaa na fudhu. Gaafa abbaa manaa gaarii argattu immoo biisiin ta'e abbaa manaa koon eegaa ture buna qabadheetti. Hin argine macaafarra waamichi taana min namichi dhiyoon fuudhee ijuma ishii keessa laalaa ikirtaanaa godhi torbeetti laa dabarsi. Amma Waaqayyumti naa eebbisu malee dhugaa namaaf hantaa warretta. Dhugaadhaan kaaste moo waan namni si biraa kaaseef kaaste. Akka ati dursite kana siifaa dursu. Ila akkuma dheebottee ol kaaste kan ol kaase fudhu. Yoo fagoo gaarada kanaa dhufe kanuma sitti lallaba. Waaqayyo barana hiixatee harka kee haqa. Bara si haftee kana keessatti ila ofiyyuu ta'uu dadhabechaa bo'aan jiraattu. Buddeenati nyaattullee Waaqayyo namoota dabbooma. Namaaf taataameen. Biyyaa taataameen. Waaqayyo warra dheebuu qabaniif naa taatis. Dhugaadha. Qabeenya namaaf hin taane maal sii godha? Dibanni waan ishii kenne naman tajaajilu taana maal sii godha? Mee biyya waame magaalaa jalduu kana hundumtuu dhume namni tokkicha otoo jiraate maal godha? Otoo namni ittiin ka'in ofii fofajjeessa. In ta'a kophaa jiraachuun kanaaf Waaqayyo xaalqaa wal bira nu galche hiyyeessas sooressas wal tajaajilaa jedhe. Otoo hunduu sooressa ta'e namni waldaa kana dhufu. Dhuguma
walin kabaju namni walin dhaggeeffatu eenyu gadi dhaga. Kanaaf Waaqayyo beeka. Tokko hiyyeessa, tokko giddu galeessa, tokko hiyyeessa godheetu wal gargaaraa isin jedhe. Hin amantaa? Amma gaa ollaa keessa ilaalchisaa. Namni tokko mi'uma isaayyuu ergisuun jaallatu. Buddeen siilaa ta'e cufa. Meera masjidatti garagalee fayyaadhaa ta'edhi. Nagumaa ta'edhi. Amma ati dhipheentee sirriidhaani. Meera garaanaa ergisaa hin jiru jiraam. Kiristaanni bara keenya jiru tokko illee sinaa eebbisu biddeen irra dhumnaan beela eenyu dhugaadhaan asii fuudhee gaadhaatti fi abeet eessaa deemtu bunan mana adaffaadha alatti gad abeet maala shuuqirra soo dhufe haa nyaatu bakka ati fittetti soo dhufe bakka ati jalqabdetti soo dhufe harka kee ol kaasina yaa Waaqayyo nan si kadhadha anaaf saba kana jireenyuma irraafaatiin nu eebbisi ameen jedhi nagaa irraafaadhaan dibata irraafaadhaan qabeenya irraafaadhaan badhaadhummaa irraafaadhaan nu eebbisi Yesuus. Gaafa kennitu sitti kenni gaaf laattuuf sii laatu unqulaala irra isaa dhufu xibsi irra isaa dhufu haa nyaatu waaqatti irra mana masjidinaatti garagaliitii laala akkanumatti hin gabaggabatiin haa nyaatu dhiif dinnicha irra isaa dhufu goommana irra isaa dhufu tokko immoo biddeenuma ofii nyaata yoo namni mana isaanii dhaqe namaa dhiphatuuf miskiina kana sinaa eebbisu kanuma nyaanna ijoollee biddeen gurraacha kana nyaataa kaa'inuma Tuati ta'e fi gaariidha haa nyaatu sun namni tokko yaa Waaqayyo namaaf na taasise yaa Waaqayyo namaaf na taasise garuu waafa Waaqayyo eebbise immoo eessaa deemti maggaanyan jedhe dhuftee immoo seexana milkiin qabdu hin amantaa barana har'a namaarra liqiin dhaabattu mana keerra liqii dhaabatu namaa kennite jedhan nama gargaarta jedhan iyyaafadheen gara kee dhufe siinaa jedhanila dhugaa yeroo tokko waan ta'etu ta'e waldaa kana sharaa keessa jirra waldaa dhufanii waaqeffatanii gargaarsumaaf dhufu warri gargaarsaa dhuftan baga dhuftanii oduu dhageessan malee dhuftanii oduu birrii gargaarsaa bicha amma otoo magaalaa kana keessa waldaan kannas birrii dhibba namaa kennite jedhanii duuriyyeen mannaara tokko nafu shawaan barrii nafu biichoo safarii nafu birrii dhibba fuudhee herreegatti baasa birrii isaa argannaan hin gala nuyi amma dhufe waldaan hin qoonnu irma kanina dhibba lama shantama dhibba sadis irma shanis hin kanina waldaa sun nama gargaarti jennaan an dhufe nuun jedhu kennaaf jennaan waa tokko sittin baran fagoo miti namaa kadhatti jedhan namaa kadhata jedhan nama tarkatti fayyadan karaa hojii namatti agarsiisan miqqanyaa miti jedhan yoo namaa ta'u hin gammaddi jedhan yoo namni liqii gaafatu namaa laatti jedhanii Waaqayyo waa'ee kee raadiyaa harka kee ol kaasi si ila raajaan jiraaf waa'ee kee jedhanii Waaqayyo akka hiriiranii gara kee dhufanitti barana jireenya irraa baasee haa eebbisu faarfannaa kee dhaga'uudhaaf haa dhufan lallaba sirraa dhaga'uu haa dhufan ameen jedhi irraa faadhana si eebbise waan ilillee galata gooftaa